Maqaa keetii irraa qabiitii. Abdii. Eenyu akka jedhamtu ofisi. Abdii. Ishii maqaa keetii. Abbaa Yabal. Abbaa Jabal eenyuti? Abbaa Yabal. Abbaa Jabal eenyuti? Abbaa Yabal. Abbaa Jabal eenyuti? Baabulguu. Baabulguu. Ishii amma gaafii si gaafana. Bara meeqa akka jaalalli si qabee fi eenyurraa akka si qabee fi bara meeqa akka fuutee fi bara meeqatti akka daa'ima kee argatte ibsatte. Sumayyaa. Dalawee ishii maqaan Sumayyaa maqaan. ishii. Jaalalli achuma nama ceesee na fuula faannadhee. Ishii. Lamuu bakka bilaasha ta'edhamu. Ishii. Lamuu bilaasha ta'edhamu achuma mataan sirrii na ta'uu dandeenya qabala dhaqe. Ishii. Eegan qurxummii jala gaara nyaadhee dhagee nyaadhee qoccoo nyaadhee na sirrii ta'e bakka lamuu ijoolleen kooti bardaa ta'e natti bee yeroo fuudhee ni argadhu. Daa'ima meeqa qabda amma? Sadii. Sadii qabdaa? Ishii bara meeqa fuute? Bara kuma lamaa fuute? Bara meeqa ishite immoo? Bara meeqa ishite? waggaa tokko. Waggaa tokko booddee ishite? Waggaa sadiitti sin qabee ilmoo sadii argate. Ishii. Lakkuu budees immoo hin tali. Baay'ee sitti ulfaate ture? Abuddeete tokko duute. Ishii. Tokko duute. Tokko duute. Ishii. Achumaani jarri keenyas fuudhii baay'inaan jedhan. Naan fuudhee mana namaatiin dhalatti geesse mana soddaatti galchee naan ta'e ta'a. Achumaan badee gaati. Achumaan dubbichi namuu bakka kaansariin sammuu dhume. Waggaa meeqan taatan maati? Waggaa 14. Ati immoo? Waggaa 14. Waggaa meeqatti fuute? Waggaa 11. Waggaa 13. 13 walakkaa. 13 walakkaatti fuute? Sekondii meeqa irratti argattee jiru? Waggaa 3. Akkasii. Taala na naasabaa.